Maatiyos saddeet lakkoofsa 5 amma 13 isa jirudha. Nan dubbisa maqaa Gooftaa Yesuusiin. Yommuu Yesuus mandara Qifirnaahoomitti galetti hangafni 100 gara isaa dhufee kadhate. Yaa Gooftaa, naawwan koo dhagni isaa gar tokko du'ee mana ciisee baay'ee dhiphachaa jira jedhe. Yesuus immoo ani dhufee isa nan fayyisaa jedhe. Ameen. Hangafni 100 sun garuu deebisee, Gooftaa, bantii mana kootii jala lixuun kee anaaf hin ta'u. Dubbii tokkicha duwwaa dubbadhu. Naawwan koos hin fayya. Anis immoo ofirraa nama na abboomu qaba, loltuus of jalaa qaba. Isa tokkoon dhaqi yoon jedhe hin dhaqa, isa kaaninis kottu yoon jedhe hin dhufa. Naawwan kootiin kana raawwadhu yoon jedhe hin raawwata jedhe. Yesuus kana yommuu dhaga'e dinqifatee warra isa duukaa jiraniin, dhugumaan isiniin jedha, ani Israa'el keessatti illee eenyu biratti iyyuu amantii guddaa akkasii hin argine. Baay'een immoo ba'a biiftuutii lixa isheettis dhufanii mootummaa Waaqaa keessatti Abrahaam, Yisihaaqiif Yaaqoobii wajjin maaddiitti akka ta'an ani isinittan hima. Warri ijoollee mootummichaa ta'uudhaaf yaadaman garuu dukkana isaa alatti hin darbatamu. Achitti namoonni hin boo'u, ilkaanis hin qaru jedhe. Yesuus hangafa 100 sanaan immoo, dhaqi akkuma ati amantes siif haa ta'u jedheen. Naawwan sunis yeroo sanatti hin fayye. Gaafa Yesuus Kiristoos mandara Qifirnaahom jedhamutti galeetu kutaa biyya kan biraa tokko deemaa jira. Waa'ee hoduu Yesuus Kiristoosiin guddaadhaaf xinnaan biyya sana keessa jiran hundumtuu dhaga'aniiru. Yesuus kun hin fayyisaa, namoota baay'ee gargaara jechuu dhaga'aniitu waa'ee isaa wal hirkaa fuudhanii haasa'u. Mandara sana keessatti wanta akkasii ta'e waan hin beekneef waan haaraadha. Iddoo biraatti isa dhaga'aniitu biyya sana immoo miilaan dhaquusaa argani. Kan isaanii amma mudate loltuun hangafa 100 kuni, ajajaan 100 kuni waa'ee Yesuus Kiristoos kana mandaroota garaagaraa keessatti yeroo inni fayyisu informationii qaba, hin dhagaa. Hin fayyisa inni, hin gargaara inni, akkasitti dhufe iddoo hoolaan itti dhalatu, horiin itti dhalatu, sa'i itti dhalatu keessatti dhalate. Achi immoo ari'annaadhaan gara biyya Gibxitti gadi bu'anii, achi immoo deebi'anii immoo ergi fooyyee guddate ka'e tajaajila isaa jalqabe. Isa harkatti gooqoon qajeeleera, isa harkatti jaamaan banameera, isa harkatti naafti diriireera. Namoota baay'een immoo isaan nyaatuma qoonqoo isaanii kana illee nyaataniiru. Nama baay'ee sooreera. Namichi kun nama fayyisa jechuu dhaga'e. Isa fagootti dhageessetu hin taane har'a Yesuusitu darbaa jiru sitti goraan jedha. Meetu darbaa jiru natti gora jedha. Hoduu kan namaa dhageenyanu iddoo akkasitti kanatti ta'aa jira, iddoo akkasitti du'a ka'aa jira, iddoo akkasitti namoota irraa balballi banamaa jira, iddoo akkasitti akkasu ta'aa jira. Even ilaa waldaa sanatti namoota baay'eetu fayyaa jira jechuu dhageessee dhufte ta'uu danda'a. Ilaa namoota baay'ee hiikaa jira Waaqayyo, ilaa namoota baay'ee irraa balbala banaa jira Waaqayyo. Iddoo sanatti namoota baay'eetu hiikamaa isa jedhamu dhageessee oduudhaan maybe as gortedha. Isa dhageesse caalmaatti inni sitti goru Waaqayyo si bira jiraan jedha. Ameen. Isa boodatu waa'ee hoduu isaatii waan dhaga'eefi gara Yesuus Kiristoositti fiige. Warri isatti gaafa rakkinaa fiigan furmaata qaba. Ameen. Yeroo rakkoon tokko nu mudatu gara firaatti, gara riyaatti, gara maaliitti waan tokkotti fiinna. Furmaati inni jalqabaaf inni dhumaa garuu Waaqayyoodha. Dhukkuba isaaniif Waaqayyoon kadhachuu gaafa barbaadanii dura mana yaalaa geessu. Silaa dura Waaqayyoon kadhatu. Ogeessuma keessa goreellee akka gargaaru kan godhu maa inni Waaqayyoodha waan ta'eef. Ogeessa kan kaa'e Waaqayyoodha. Waaqayyo ogeessa keessa goree baqassee si fayyisuu danda'a. Baay'ee ittiin du'aa waan ta'eef. Akkasumatti immoo si gargaaruu danda'a.
nuti garuu ergi horii keenya finne ergi birrii keenya finne ergi horii keenya finneetu ergi waan qabnu mana keessa gurgurreetu bakka gala booda furmaatan qabodeen gara waaqayyoo fidee jettu jalqabas gara waaqayyoo finnaan furmaati jira tu horii keessan hin fitin dura waaqayyootti dhiyeessa tu ganzabi keessan mana yaalaatti dhumin dura waaqayyootti dhiyeessa tu humni keessan hin dhumin dura waaqayyootti fiiga yaalchisuu hin danda'a ture hangafi dhibbaa kun geggeessaadha birrii qabaa humna qabaa akkamni dubbate asirratti maal jedha nagararraa nama na abboomu qaba anis na bira waraana qaba nama na jaju qaba yoon kana godhaa jedhe hin godhu yoon deemaa jedhe hin deemu yoon kottaa jedhe hin dhufu na ወንቆስ akkuma kana waan itti hin godha ሰውዬ ፓወር አለው ገንዘብ አለው ግን እሱ ያሰበው ምንድነው ይሄ ነገር የሚችል አንድ ሰው ብቻ ነው እሱም ኢየሱስ የሚባለው ነው አሜን ኢማኮና መተከቲ ደንዳ ጀዳሜን እንስ ኢየሱስ ይላል አሜን ኢማከ ኢየሱስ ዱዋ ደንዳ አሜን akkuma dubartii waggaa 12 dhiigishee dhiigee mana yaalaa seenirra deemne jiru horii ishee fixxeetti waan baay'ee gooteetti dhumarratti garuu waan isheen saaxilamuun irra hin jiraanne addunyaatti harkaa saaxilam filannoo jalqabaa isa waan hin gooneef ergi humna fixxee dhufte ergi ganzaba ishee fixxee dhufte mana yaalaa baay'eerra deemte ergi horii ishee fixxeetu dhiibamuu keessa galte dhufte akka dhufte Yesuusin hin arganne namooti baay'ee waa yaaniif isheen dhiiga waggaa 12 waan dhiiddeef humna hin qabdu Powering qabdu namni dhigi isaa dhangala'u hinjoonjeen kufa humnan godhatu ergi waan hundumaa fitte ergumnas fitte birris fitteetu namni waan barbaadees naana jedhu yoo barbaadees narra deemu kunduan caalu etteetu girgirri namoota keessa galte dhiibboo keessa galte gaafa humna fittu dhiibbootti galte ituu humna qabdu ituu horiin keessa ka jiru garuu waaqayyo yoo jette ituu humna keenfitin ituu horii keenfitin si bira ga'a Amen. 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 Inni kun immoo amantii barbaada. Baay'ee nama waaqayyoon amanu caalmaa birrii isa amana waan ta'eef. Taaksii qabatee waldaa kiristaanaatti fiigee maaloo naa kadhadhaa jechuurraa raayidii waammatee manatti hospitaala dhaqee siree qabatee ciisuu salphaadha isaaf. Amantii malee waan xiqqoo gochuunis waan guddaa gochuunis hin cimu. Waldaa kiristaanaa yoo dhaqee kadhachifate waan kassarutti fakkaata. Inni waa'ee fayyinaa dhiisee isa birrii waldaan gaafattu yaada. Waldaa kiristaanaa keessatti resiitiin qabu. Yoo barbaadde fudhatta yoo barbaadde niif. Achii garuu kaffaltu malee hin yaalamtu. Asii kaffaluu baattu sinuma yaalamtu. Hin yaalamtaatu hin taane hin fayyitu. Achii yaalamuudha malee fayyuu miti. Innis hin yaalamuu miti fayyuu. Yaaluu jechuun yoo dadhabames hin dadhabamaa yoo danda'ames hin danda'amu jechuudha. Innis garuu fayyi maqaa Yesuusin jennaan fayyuu. Amen. Nama sibraan harka kaa'e fayyi maqaa Yesuusin. Tola fayyi maqaa Yesuusin. Maa humna kee fixxatu amantiin mana kee jiru. Maa humna kee fixxatu wangeelli mana kee jiru. Maa yeroo kee fixxatu wangeelli mana kee jiru. Harka kee keessa kan jiru. Isa dhiigni isaa dhangalee harki isaa waraaname. Isa wajjin harki kee waraanameera harkicha harka fayyisuudha. Ameen jedhu. Harka kee ol kaasee harki koo harka fayyinaati. Tabali jedhime. Tabali jedhime. Hallelujah. Amen. Namni hamma siree irra ciisee bulu amanu waaqayyoon hin amanu. Amma gaafa rattanii irra raftanii cabattanii yaaddu. Irra raftu miti irratti of gattanii. Waaqni inni irratti of gatte kana caala. Amen. Mee waaqa irratti of gateera jedha. Waraanni inni namichi sun hoogganu makaa turan. Mistira tokko biraan isinii ga'a. Israa'eloonni jiru biyyoota kan biraadha kan dhufan Yihudootuma keessaa gosa garaagaraa kan ta'an hin jiru. Namichi inni kadhateef kuni qomoo namicha abbaa waraana ajajaa dhibbaa kanaa miti. Nama kan biraa wayiti. Namichi mti ajajaa waraanaa kun iyyuu immoo Israa'elaawwi miti. Warra qomoo fo'amoo jedhan sana miti. Kanaaf Yesuusin akkam godhe isinitti fakkaate hin naasise. Akka tokko kadhannaan kee waaqayyoon sochoosa beektanii kan. Kadhannaan akkasii jira jedha waaqayyo. Nama keetti yaadu jira jedha. Namichi kun gaafuma asii murteeffatee manaa ba'u akkas jedhe. Namni koo mana keessaa dhukkubee ciisaa jira. Maaloo naa fayyisi. Nama gaafa waaqayyoon kadhannu. Maaloo mana kootti ol galii Yesuus mana kootti ol galii jedhu. Qulqulluudha manichi. Keessummaa gaafa waamtan mana keessanitti keessummaa dhufa gaafa jedhan. Waan duraa wanti si yaaddanii waan nyaatamuuf waan dhugamu miti. Cidha gaafa qopheessachuuf kaatan waan dhugamuuf waan nyaatamu qopheessitu dura. Manuma kalarii hin qabne kanatu qalamii bittanii maal gootu?
shaa gootu dura qulqulleessitu lafuma sila yoo irra ejjetanii miila nama cabsu kana fuutanii gootan wal qixxeessu yookaan lassantu yookaan waan ta'u gootu mana qulqulleeffatu isa booda teessumitti nama wanti nyaatanii wanti dhugan kun tooraan galaa dhufa wanti dursu amantii keessatti qulqulleessuudhaan jedhan namas biraatiin mana kee qulqulleessi maaliif sodaate namichi kun Yesuus Kiristoos akka inni hin isinitti fakkaata waan sodaate waan shakkii qaba maalo yaa Yesuus jedhe dhaqee maayira gataa lafa kaa'e amma nuyi nama tokko waamnee maayira gasaa maalis haa ta'u kolonellis haa ta'u jeneraalas haa ta'u maalis haa ta'u waamnee akkasiin jedha waaqayyo gooftaan maccaa tuni jenneeni maxxeebdi kun maayira gan qabaa maaliif siinaan jettiin hojjechuu danda'a jeneraalas ta'a federaalas ta'a maaliles ta'a ansii jedhee man tajaajilu kan hin tajaajilu yeroo hunduma lubbuu yaadaan kiiloo yaadaa tajaajilee hin beeku dookumentii ilaalee tajaajilee hin beeku tajaajilaan sodaattuun tokko akka gooti warra tajaajiltana dhaggeeffadhaa waaqayyo sabbisu warra kaaniin sii jedhaa gaafa furdaan ammasii gadi goo tokko bira gahu waaqayyo waa'ee keessan hedhu waaqayyoodha wal salphisuu jechuu otoo hin taane inni hin jedhu waaqayyo eenyutti si beeka sitti fakkaate mucaa ishee dalgaatti si beeka ameen sekkatti baatatan beektamne yeroo hundumaa jeneraalas ta'i maalis ta'i ati mucaa isaati bakka Amén. Subara si kaide man. Amén. Me iya mucaa Yesuus. Amén. Mucaa Yesuus. Kanaaf tu dhaqee tu naa ko dhukkuba. Maaloo ennaan Yesuus akkasii waan namichaan akkaataan itti kadhate argeetu. Ani jedhe mana dhufee fayyisaa. Ameen. Mana kee dhufee fayyinna dhufa. Ameen. Arga kee ol kaasii fayyinni mana koo galeeraa. Fayyinni mana koo galeera. Jedhu guddisu fayyinni mana koo galeera. Gaafa Yesuus waamu eessatti waamu gaafa ni kottu maaloo mana kootti ol galgal altee kun immoo waan jiru fakkaata foolii qaba kaa inni iddoo kan biraas dhaabatee dhagaa samana keenya keessaa foolii jiru foolii jibbaa foolii hamee foolii qocolloo al tokko amma nuyi isa namoota waan godhan irratti waaqayyo ijaanaa baasi waaqayyo takkaanii manatti naagarshee hiikee dudduubaan gadhiisan kanaafitu fini achuma taa'ee achuma dhaabadhuuti jedhe waan inni itti muun godha waan ta'eef yoo atti muu ergaan sirka jiraate illee dhageen itti maati natti mi isa booddee Yesuus akkas jedhe an Israa'eliin keessattiyyuu namichi Israa'elaawwi akka hin taane mul'isa jechuudha utuu warri waldaa keessaa amanuu dinnee ta'e eenyuutu bakkee dawwalanii maal battuu warra musliimii faata amanuu hin maaloo nama waaqayyo sagalee baasii sagalee isa dhugumaan isinitti himaa mana ortodoksii kana faatu dawwalaniitu nama waaqayyo akkasii wajjin hojjetu beennamee mucaa tokko dhukkubaamee sagalee baasii isinoo as dhuftaniitu sana akka itti lallabnu harka narra keessu malee gadi hin ba'utti sagalee baasii sagaleen si gahan jedhe namni sagaleen nagaa dhorka isaa ol qaabatu isatti barbaaddu gararraa isa si barbaachisu sagalee sirra ta'e wanti maaliif akka jedhesitti fakkaatu wanti nu barbaaddu xinnoodha mbenu waan barbaadnu yoo meme saganta karoora kee maali sagantaan kee maal barbaada waaqayyo irraa jenne isitti tole godhu waas maali waan isitti tole godhu ajjeesuun isitti tola mise barbaada bakka natti tole raaduu yoo lemet waan itti kadhatte godha waaqayyo Ameen. na sabooda ani nagarree waan akkasii hin dinqisiifate kana booda kadhannaan kee isa waaqayyo dinqisiifachiisu haa ta'u Ameen. Lallabeen dinqisiifachiisaan naginati raajeen dinqisiifachiisaan nagin faarfadheen dinqisiifachiisaan nagin miliyeenera ta'een dinqisiifachiisaan nagin waaqayyoon jecha sagaleedhaan dinqisiifachiisa jedhe Ameen. Gaafumatti jilbeenfattee waa'ee kee ergib goote lafa keessi maal jetta waa'ee biyya kanaa yaa waaqayyo kunoo ulfaateeraa dhiyyeessaa waan nyaattu dhabde gaafateettu isa boodatu isatti kan namaa dubbattutu kan kee hiriirsa dudduubaan Ameen. Ameen. Ofirra si yaada barsu waaqayyo Ameen. Asa biyya kana keessatti maal hojii maalii jiru hojiin biyya kanaa
harkaa gara afaaniiti. Jireenya harkaa gara afaanii, kadhannaa harkaa gara afaanii, sagalee harkaa gara afaanii maqaa Yesuusiin isinirraa rukuteera. Ameen. Nama kan biraa hin ga'u jechuudha. Kadhannaan keenyas yaa Waaqayyo maaliif natti cuftee? Narraa banuu diddee. Muuziqaatti baafnee maali narraa banuu diddee? Seetan immoo dhaabattee kiraara taphatte. Situ bareecheef ka ituuti mee Waaqayyo narraa banuu dandeessa. Warra ollaa koo jiru kanarraas ban. Ituutetti kun ofirraa na fayyada. Dabodde kafaat. Ameen. Nati garuu narraa banuu diddee. Seetan asiin gitaara taphatte. Bum bum sii godhe. Asii kabaroo kakakab sii godhe. Muuziqichi hin bareeda. Faarfannaa keessatti ofirraa jechuudha. Sirra kan kaa'amee jiru isa balbala banuudha malee narraa banuu diddee dheessi boosisu miti. Ameen. 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 Amantii dinqisiifachiisu. Iddoo kan biraattis akkasidha. Bishaan guddisaa jirti dubartii. Bishaan kana kenninaan ati keenya miti siif kennamuu hin ta'innaani. Maal rakkoo qaba bamanuuti kee akkasii sasibira jiru wajjin akkas miti ennaan bishaan miti hin baay'anne miti ennaan naatea. Akka buddussaa jirtutti uffata ishee fudhattee hin deemne. Waan Yesuusin dinqisiifachiisu irratti mandara keessatti hojjette. Ameen. 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 Nani? Nu garuu waldaa keessatti waggaama tokko balballi nutti cufamee teenyee yookaas paasterii miti yookaan raajimtoon tokko nyaara nutti guurraan. Yoonni ishee hoo maali? Waaqa dhiisuun hin danda'amu. Eessatti dhiifti? Achoo jira. Goda hoo jira. Laga keessa hoo jira. Gaararra hoo jira. Ameen. Dinqisiifateetu waa'ee namicha kanaa. Jara warra wajjin jiran itti haasa'uu jalqaba. Al tokko mee wanti itti dubbattu mata duree ta'a. Ameen. Waaqayyo mata duree godhu waan itti dubbatu. Ameen. Biyyaaf mata duree. Ameen. Anatu xinneessee haasaara maleessa. Waan guddaan dhagaa'edha. Ameen. Mata duree haasaa si godha Waaqayyo. Ameen. Harka keessa ol kaasaa. Ameen. Biyyaaf mata duree. Ameen. Waldaaf mata duree. Ameen. Namootuma haasaa irraa laaqana nyaataa hin jedhe waa'ee kee. Namootuma haasaa buna dhugaa hin jedhe. Namootuma waajjira jiran keessa abeet isa moo ishee moo Waaqayyotu kabajee misee akka jedhee ture bakka jettee turte mata duree ishee godhu Waaqayyoo meejaaka. Eeti mata duree ta'eera jedhi. Kanaan booda jedhi. Waa'een koo jedhi. Gadaa saamatu hin taane olaa saamaa jedhi. Hallelujah. Wanti dubbatu mata duree godha kana godha Waaqayyo. Wanti si keessa moo sagalee si keessa moo biyyaa mata duree godha ameen jedha. Hallelujah. Wanti dubbatu akka jiree ture bakka jiree ture minna keenya maal ana akkas ta'e kana booda akkas ta'a waa'ee kee. Nama tokkoof akkas ta'u amma ta'eera maqaa Yesuus. Hallelujah. Isa sina dubbachuu barbaadu dhiiseetu mata duree namichaa achas fide Yesuus. Namni qaxaleen tokko mata duree waldaa qayyara. Mata duree biyyaa qayyara. Sirra dhufu dubatichi. Dhukkubni keessa taa'uu hin danda'u yeroos. Ameen. Amma afura dhukkuba kabbaadii tokko rukutaa harka keessan ol kaasaa nama cannaqamaa jiru jira. Amma nagaan si taagaa. Dhukkuba nana si ari'eera amma nama kanarraa sookki maqaa Yesuus. Sookki maqaa Yesuus. Galateeffadhaa mee Waaqayyoo. Mata duree qayyareetu anamanti akkasii Israa'el keessatti iyyuu agarre argitanii warra kaanii wajjin iyyuu ganaa dhufanii waaqarratti irbaata kan wajjin taa'anii nyaatan akka jira warri kaan hin barre. Warri isa kanatti immoo ittiin dhufne waan amantii kanaa isaanii hin galle immoo abidda keessatti gana ilgaan qaruuf jiru jedheetuma barsiisutu namicha mata duree namichi fideerra dhaabateetuma barsiisutu deebi akka namichi bira jiru immoo zoorree ilaale Yesuus. Attoo barsiisa jirtaa ilaaleetu gidduutti immoo haasaa isaa kutee namichi olee hoo'e. Ilaamee dheennan dhaqi sandee kana hin fayyuu laata maaliif jenne tole kaa'e
akka amantii kee si ta'eera. Amen. Akka waldaadhattu si ta'a amma kana booda akka amantii kee si ta'eera. Amen. የሚቀይር ሰው ሰው ሳይሆን ሰው ብቻ ሳይሆን የተቀባና ያመነ ሰው ብቻ። Amen. አመንቲን ፋሽን እንገው ኦልድ ፋሽን ኒው ፋሽን የሚባል ነገር የለውም። ሁልጊዜ ፋሽን ነው፣ አዲስ ፋሽን ነው። Amen. ብራንድ ይሰራል ደርቡ ቱርኪ ሲም ወደተኒ ተቆም ዱባይ ወደተኒስ ብራንድ ይዛቶ አሜሪካ ስታንዳርድ ይዛቶ ክትራ ነው ጀደም ያመንቲ ስታንዳርድ አሜሪካ ጅሩቱ ኢትዮጵያ ጅራ አመንቲ ሰው ቢንሳ ምንጩ ከየት ስለሆነ ከላይ ስለሆነ Amen. ሚሳኤል ለአሜሪካ ነው ምሽቱ ርቀት ይረትሩኩቱ ደንደው ቀባ ከኮሪያን ቀባ ምሽቱ ርቀት ፈገኛ ይረትሩኩቱ ደንደው ቀባ ኢትዮጵያ ነው ምሽቱ ኮልታ ካንሸን ሲነትማ አትጅርተ ምን አልቆል ፉታ ሚሳኤል ኢትዮጵያን ሲጎዳም አሜን ጋው ቀዮቲ አሜን አልቆል ካሳ ርቀት ከንዳንገሱ እንደንደይ አሜን ፈገኝ ከሚዩ ዳንገሱ ከንደንደይ አሜን ዋን አፋንኬ ከሰቦ ሚሳኤላው አሜን ጎዴ ፈጎት ዱካሴ አረመኬ ከሰቆ ሚሳኤላ ከጫሉ ጅራ ዋን አመንቴ ኩራክፍቱራ ወረገሌፍ ገሩ ቦአ Amen. Amen. Yeroo tokko raajii bukkee dhaqee waraanni kan biraan immoo biyya kana bushuun barbaade Sooriyaa rukutuun barbaade warra Samaariyaa kana nannaati maal wayyannaani mee lafa kana rurrukuti jedheen rurrukute naani siya sadii qop godhe ayii jedhani raajii maal naani dura dabaltee rukuttee taate hunda ishee fixa turte amma garuu giruuppii sadii rukuttaa bakkaan galtaa'e kana betul lafadita akka goda gaafanu jennu min aynet faaraana nu jennu inni kan ta'e faaraadhaan amantiratti baay'ee faaraadha amma tu namni muka kana yaabi waasii ta'anaan jedhe raajimtu way raajima ta'u yaa sobusin ila kanarraa olitti baasin jedhe muka kana tolbainaan jedhe olitti na baasa yoo dadhabele nama kara olitti na baasan jedhe bakka siasa di rukute nabakka banke kanuma ayi yere bayati gaddem tu bayif tar rukute tata ko makana sita akka manti ke sibataw Amen. irkada ta amanti duma me jireenyu mabashan nana way to desto lalame dukumani siritti mal yomu malam makuma kan isa kadenne no kubasikai no agarsiisa jette make dukubicha wajin fataye angaro waan argaru sinitti waaqayyo arasi galfachiisa Amen. Amen. minna unu makama lo barin namikutu mitar karbaditame taas ugaa waaqayyo sirratti raaj amen akkati taragaagaateen teenye akkati boqol akkati aran galfan inni godhu hadagaw amen akkati mimmaandu waata akkati dhokattee boos akkati yeroo nama biraa soddee kofalte yeroo sumanatti galtu suuqatti galtee boos inni godhu arraakee hadagaw amen teessummi kee qajeelee amen akkaataan kee qajeelee gaafa mana ga'u etu inni kadhate mana gahin deebiin kadhannaa manaa ka'e amen gaafa mana ga'u gurbaa mana keessa oli gaddeebi Amen. ata jirta isin ajirtu min yam gaafa galtan arga keessan ol fudhattu etu as teessu lafa maqaan kee jiru wayyoo kun utuu naa socho'e kan jedhu wayyoo kun utuu iddootti naa socho'e kan jedhu amma humna maqaa Yesuus keessaa baane humna maqaa hoolichaa keessaa baane socho'uu jalqabaa raasi meeqan ko socho'eeraa kaayilli koo ilaalameeraa galmeen koo ilaalameera
amantiin keessa fayyisee. Amantiin keessa gargaareera. Nama si biraa qabe amantiin keessa fayyiseera jedhe. Ameen. Hallelujah. Isa waan warri kaan hin qabne. Gaafa kadhattan zirziriin kadhatina. Zirzirri jechuun maal jechuudha isinitti fakkaata. Amma tokko Waaqayyo mana naa kenni jechuu moo Waaqayyo simmintoo naa kenni, Waaqayyo shawwaa naa kenni, Waaqayyo mismaara naa kenni, Waaqayyo qorqorroo kami wayi bakka hafuura zirzirii sirraa dha'eera. Egaa sadarkaa nuyi tajaajila keenyaan irra keenya biyya kana keessa garaagara ta'uu danda'a. Ayyaanni gadhiifame addunyaa kanaaf garuu tokkuma. Amantiin kan keessi fayyisa malee kan koo miti. Ameen. Amen. Mooriin miraakilii jira jedhaati muura faawolaa. Nemma ምነው አምላክ እኔ እሰራለሁ እሱ ይባርከኛል። አሜን Amen. አቲም በልበለ ህርኩታ እንሞ ማልጎ አሜን አቲን ከደታ እንሞ ራጂ ጀቹን ከነበር አሜን Amen. ነጋማ Eeyyee. asirra wanti hin jirre raajii miti. Amantii kee isa dinqisiifachiisaadhaan dhimma keessiif hojjeta Waaqayyo. Amen. Kanaaf namoonni yeroo Waaqayyo sirraan banu jedhu banamuuf maal ta'uu qaba immoo? Rukutamuu qaba mitiiree? Waaqayyo balbala kana cufnee ala sanaa sagantaa dhuftanii cufaadha. Keessaan cufannee sagantaa irra. Ol lixuuf maal gochuu qaba? Bakka yoo sun rukuttan fiinnee rukunne taanaanii hin dhageenyu nuuf. Beekaa Waaqayyo akkasuma godha. Maaliif? Indiin saraa ifan. አሜን Amen. Amantiinuma keenya iyyuu maaliif tokko nama nuu maaliif canjire Waaqayyo anuuna nama naa gadhiisin jettan ammas itti dabalte akka tamantu waan barbaadu. አሜን Malee koo aluma tokko maqaa Yesuus yoo jenne maaf hin ta'u? Amantiin keenya akka dabalu barbaadu. Akkaataa amantiin kee dabalaa deemanitu waan lafaa kana tuffataa deemti. አሜን Kanatti waan lafaa kana tuffataa deemtu yeroo amantiin kee dabalu. Yeroo kaffitaan kee dabalu hundumaa ilaalta gati. አሜን Amen. Wanti inni girgir jennuuf itti ol siquu dadhabe. Har'a ol siqxa. Amen. Amen. Waan kan biraa tokko ni tuun taane amantii kee. Amen. Namoonni tokko amantiidhaan waan kanarraa maannaa buusnee nyaachuu barbaadu. Maannaan nyaata sanafiiti. Nyaata warra gungumtuuti. Nyaata warra mamtuuti maannaan. Wanti callu badee harca'u nyaata sanafiiti nyaati. Sakkaggoota fiddu nyaata. አሜን Amen. Amantiidhaanitu yeroo warra kaan akka galuu fa'aatu ati morkaa baafta. Cimnee Waaqayyo maannaa sii roobsaa yoo jedhu saba amiin jedhu fa'aa jira bare. Maannaan nyaattu maqaa Yesuusi. Amen. Amiin jedhe. Maannaan nyaata yoo guyyaa tokko buleen tottora baay'ee. Guyyaa tokkitti nyaattaa bakka isa booda hin jiru hin tottora. Kanaafitu dabqa adda keetii maal godhe? Isuma si eebbisa Waaqayyo. Inni lafa keessa jiru kan eenyuuti? Keessa ni jedhama. Arguu lafa jedhe dhosse maaliin arguu dandeenya garuu amantiidha. Amantii jechuun Waaqa. Waaqa jechuun dhugaadha. Amen. Ameen. አሜን Inni amantii jechuun waan dhugaarra ija kee keessa jechuudha. Yesuus amantii qaba ture bara. Ofiisaa iyyuu amantiidhaan nu. Gibira gaafannaan dhaqii qurxummii sana keessa fidee Phexros. Leela nagar koo saraa jira. Maaliif Phexrosin joorsa qurxummii biratti. Lafa minciin jirutti agarsiisee ka'eetu hidaante Israa'el. Lafa isaasitti agarsiisaa numa hojjetta maqaa Yesuus. Amen. Lafi isaa immoo si jalaan nukatu. Amen. Iji kee banamaa. Amen. Inni kaan arkeolojii baratee lafa albuudii jiru dhabe. Inni kaan teolojii baratee akka tajaajilu dhabe. Inni kaan saayikoolojii baratee ofiisaatii iyyuu maraate. Inni kaan dokteerii ta'ee ofiisaa iyyuu HIV nume kunoo koronaa fite dokteerii baay'ee baran argitanitti bini. Ati qeessaan kee nagaadha. Mistiruu miti. Bakka amantii keeti. Amen. Ameen hin jettanii. Amen. Sitti agarsiisaa dhattee fuuta. Amen. Argeessa ol kaasaa. Isa fagoo isa dhiyoo. አሜን Amantiin kee ija kee banee Amen. si agarsiisa itti baata. Amen.